Ustaz Kamal Hibboo ni ajjeefame wareegamne kun dhibbarraa dhibba waziyaata waan qabachuu qabdan odaa tarbii suufatti deebitee kaharabaatitti deebitee gadda Ustaz Kamal Hibboo labsitaa mi'ati nu si ol CIA wallahi summa wallahi si ol waraana kana keessa jirra maal akka dalaynu sitti ninnu siyaayim waan borati itti saalfattu gasiibaafna waan borati itti saalfattu waan dhibbarraa dhibba kana beekaa hawaasni kenna Ustaz Kamal Hibboo ni ajjeefame dhibbarraa dhibbatti ajjeefame hin wareegamne warra inni waliin jirutu nyaate akkamitti nyaate yoo jettan akkaataatti nyaate ta'anu eega miidiyaa irraa kuna si iyyee woboo janqoodu woboo wama adarraa ka dubbii ati jettu kamataa nu seenne kanu hirriba itti dhabnee isin qaxaa jirru gubbaa kana iyyitanii mi isin keessa jirra onnee keessa onne mateessan keessa jirra wallahi amma zamana nadhii gammadaa generation baay'een hin baratin zamana kana keessa wama adraaka zamana kana keessa isinii galaami waa baay'ee of biraa qabna waan of biraa qabnu kana waa baay'ee of biraa qabna waan of biraa qabnu kana odaa tarbii guyyaa waan kana nu finne akkamitti akka ati haasaya kana deebifte shirri ati ummata oromoo irratti dalaydelle guyyaa san ifa nuu baya jechuudha ifa nuu baya guyyaa san dhibbarraa dhibbatti ni wareega in ajjeefame itti kaxxaxamee istiraatiijiin itti godhamee kaayoon itti godhamee ajjeefame akkasitti beekaa kana waan dhibbarraa dhibba ziyaadaadha kun walaay wareegamee achitti dhayamee achitti rukutamee sammuu isin seenin kanaan shaagalaminaa isin waan tokko ka isinii dhaaman hin cinqamina wallahi hin cinqamina waan ajaa'ibaa rabbi isin dhageessisa hin cinqamina rafaan jirru ila mootii aalamattu arga mootiin aalama rabbii samaawaata dachii kalaqettu arga rafaan jirru isinii galaami hin bilbilin amma yeroo ammaa kana argite rafaan jirru hin cinqamina warroonni ammoo gubbaa kanarratti baatanii iyyitan bootaa isin hin qabne warri gubbaa kana baatanii iyyitanii maalii ta'ee woboo diiguu fi maalii bootaa isin hin qabne warroonni arsiin akkana duraanuu arsiin akkana osoo jettan homaa adaraaka jecha isin jettan kan wallaallee ammoo ilmaan teenna yaafne kun istiraatiijii dhugaan kaxxaxamee nu biraa bayuu hedu maal akka nu dalaynu maal arsiin akka taate beeytan oromoon maal arsiin akka taate amma beeytan durii miti hin beeytan jejjitan beeytan kana beeka kana gandummaa jettanii iyyitanii gandummaa garana dalabsitanii garana labsiti bootaa isin hin qabne jejjitan kana beeka bootaa gandummaa garana deemte bootaa isin hin qabne waa kullii quba qabna waan kullii qabnu keessatti waan dhibbarraa dhibba CIA'tti naqnee qoxaaqonnee quba qabna isinii finna odaa tarbii ta'e ajdaada odaa tarbii ta'e warri haqaa qofti ta'an weega warri ammoo salphatu asumarraa iyya guyyaa san ammoo waan inni jedhu dhageettan guyyaa san waan inni jedhu dhageettan jayyidan kana qabadha akkanatti Ustaz Kamal Hibboo rabbi isaa haa araaramu jannatul firdawsi rabbi isaa haa kennu leenca koo shahiidee koo falmataa sabaa koo ummata haraqee dhugusi ajjees kana beeynee jirra dhiigni kee kennaan qaaliidha nu biratti zahaba nu biratti fiddaadha oromoo biratti oromoo aharaara biratti isinii galaami oromoo biratti yoo dhiigni kee dubbatamee haqiiqaan kee kan fidu eenyu kun oromoon akka oromootti isin dubbatin ilmaan arsee dhiiga kee ni kafalti kana jayyidan beeki akkami kafaltii dhiisaa badhetti akkami kafaltii hin dubbatina homaa adraa kan dubbatina isin mootummaan Itoophiyaa jawaarii wayta hidhe shukran mootummaa Itoophiyaa thank you
osoon ajjeesin baafte badhetti kanu maraataa fi turre ammoo wamaa adraaka kanu maraataa fi turre sini galaami baay'ee naasoo ani shokolaataa miti xaqaaxiqaa miti ka feesbuuk irra taa'ee iyyuuf sini galaami waan nu gadi dhufnee dubbannu taa'aa eega warra gubbaa kana ani wanni amma dhufee gubbaa kana akkanatti wareegame akkasi wareegame mataa isin seenin kun mataa keessa seensisina karoora inni itti wareegame nuttu isinii fida hagana qofan dadhabdanii nuttu isinii fida dhiiga isaa nuttu isinii fida kana dhibbarraa dhibbatti amana kanaan ala ammoo odaan tarbii dabarsee ebalu dabarsee guyyaa sammaa akkana guyyaa kanamaa akkanan ta'in lolli hin jiru maali kun kalaan chokolaataa kul araarama kadhaa fi ajjeefamee jira karaa haqarratti ajjeefame warroonni gubbaa kanatti yaatanii dubartii dhiiraan dhiiga isaan balleessina gootummaa isaa maaliin godhina bootaa isin hin qabnu kana beeka macuree teessan keessa dalagaa jirra bootaa isin hin qabnu kana beeka hin iyyina wallaahi alazim summa wallaahi wa uqsimu billahi dalagaa jirraan iyyina tokkon iyyina iyyan saa bootaa hin qabnu nuti amma dalagaa jirra waan dalaynu waan dhugaan nurraa barbaachisu dalagaa jirra iyyitanii ganama iyyitanii galgala iyyitanii bootaa isin hin qabnu rafaa hin jirru nadhi gammadaa duuba wamaa adaraaka duuba gariinis waan booyuuf dhufisitti hin booyu zamanni booyichaa dabree jira tokkoon isinii himu karaa gabaa amma dheeressa yeroo kana dheeressa warroonni gubbaa kana lallabdanii iyyaa jirtan bootaa akka isin hin qabne akkasitti beeka ustaaz Kamaal hibboo maal ta'e akkamitti du'e maaltu jira daliila maaltu jira waan akkamtu jira odaa tarbii waan san yeroo nu finne waan dubbatu guyyaa san isa beeka ka har'a haasa'e kan waan dubbatu nu horii gafarsaatii miti isin yaa galu horii gafarsaatii miti haqqifte moo haqqisuu dhifte horii gafarsaatii miti ka wareegamee tokko du'ee ima ciciisu laa summa wallah ila siyaa'een mataan keenya kun dalagaa guddaa dalaga waan kana ta'eef jabaadhaa hawaasni keenya ka Oromoo ammi Oromoo ammi jechuudha hin burjaajayna ebalu dabarsee tun asii iyyite amma tokko sikkoo amma dadada akkanatti wareegame kanaa bootaan kennina nu bira eegaa waan nu finne du'a nama taphaatii miti kama akkanuma shirshir feesbuuk irratti goonuuf akkaataa itti dubbannu karoora itti dubbannu nutti isinii fida wa ila liqaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu kana dhaamsa guddaa isin biraa qaba odaa tarbii akkana jedhe dhiisaa odaa tarbiillee haqaa badde abbas soqata nus soqata karoora inni itti wareegamellee nutti soqata isinii galaa miti hin booyna araarama kadhaafi jannatul firdawsiin kadhaafi من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كان مرقود آفي كان على أمو تكتين سنة الأمر ورانا موتمتو أستاذ كمال هيبو وريقيو جتن وره الربا كأيسن ورنا في الربا كأي وما أدراك أو أيسن أو إتن ولكن جيدا إسني إفسنا كسن أيضا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله